keessatti mannaasaa mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo waboo taatee jirti. Kuni ammoo haala jiru ammeessuu alatti waraana guddaa meeshaalee gurguddoo waliin Oromiyaatti bobbaasuun furmaata fidu tokkollees hin qabaanne. Muummee Abiyyi Ahmad lola ulfaataa waggaa 4 waboo waliin godhe booda ammoo waan hubate fakkaata. Haalduree waboon dhiyeesse fudhachuun mootummaa federaalaatiif dirqama tahaa jira. Gaafa haalduree waboo kana mootummaan federaalaa qeebalutti ammoo paartii isaanii Biltsiginnaa carraan bakka lamatti fottoqoo mudachuu mala jechuudhaan xiinxaltoonnis himu. Lolli waboo waliin gaggeeffamaa jiru lola akka naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraatti yeroo gabaabduu keessatti xumura argatu miti. Lolli naannoo Tigraayitti waggaa 2 gaggeeffame dhumaatii hamtuudhaa fi mancaatii guddoo geessisuun booda dhaabbate. Waliigalteen mallattaa'e gara hojii nagaa buusuuttis galamee hojjetamaa jira. Lolli naannoo Amaaraattis torbeedhaaf adeemaa ture. Humnoota mootummaatiin ammoo hidhattoonni milishaa fannoo caphanii magaalaa keessa baafamanii jiru. Kunis ammoo xumura argatee jira jechuu miti. Lolli TPLF fi fannoon gaggeessan kaaba Itoophiyaa gara qarqara biyyattiitti ture. Kan waraana bilisummaa Oromoo waboon gaggeeffamaa jiru ammoo jiddu galeessa biyyattiitti gaggeeffamaa jira. Akkasumas naannoo guddicha biyyaa ta'ee fi uummata biyyattii guddaa fi hangafa keessatti gaggeeffama waan jiruuf gaafii qaamni hidhannoodhaan lolaa jiru dhiyeesseef karaa sirrii ta'e qofaan ammoo deebisaa yoo laatame qofa waraanichi xumuramuu danda'a kan jedhan xiinxaltoonni. San ta'uu baannaan Itoophiyaan ammoo maraan martoo waraanaa dhuma hin qabne keessatti kufuu qofa jedhan carraan isiin qabdu yoo himan xiinxaltoonni. Bulchiinsi yeroo Tigraay tarkaanfii seera kabachiisu mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jiru kan deeggaru ta'uu ibsuudhaan lola naannoo Amaaraa keessatti hirmaannaa kan hin qabne ta'uu addeessee jira. Bulchiinsi naannichaa Geetaachoo Raddaan durfamu ibsa baaseen duula seera kabachiisu mootummaan federaalaa garee hidhatanii lolaan kan waliigaltee Piriitooriyaa danquu danda'an irratti adeemsisu kamiyyuu kan deeggaran ta'uu ibsuun himata humnoonni waraanicha irratti hirmaataniiran jedhu ammoo dogongoraa fi maqa balleessiidha jechuudhaan aalee jira. Humnoonni oduu akkasii kaasan raayyaa ittisa biyyattiitiin ammoo waan mo'atamaniif uummata Tigraayitti sababeeffachuudhaaf jedhee jira. Ibsi mootummaa cimsaa naannoo Tigraay kan Geetaachoo Raddaatiin durfamurraa laatame kun mootummaan federaalaa tarkaanfii humnoota kanarratti fudhachaa jiruuf deeggarsa addaa Tigraay irraa istee paartii biraa irraa barbaada jedhee mootummaan naannoo isaanii kan hin amanne ta'uu Geetaachoo Raddaa himuudhaan duula humnoota gara jabeeyyiidhaa fi michoota isaanii kanneen waliigaltee Piriitooriyaa danquudhaaf yaalii ijibbaataa taasisaa jiran fashaleessuudhaaf mootummaa federaalaa kan deeggaran ta'us ibsee jira. Gaaffiilee fudhatama hin qabne humnoonni naannoo Amaaraa kaasan hiikuudhaaf tattaaffii mootummaan federaalaa gochaa ture gargaaraa akka ture hubachiisanii jiru. Akkasumas waliigaltee Piriitooriyaa guutumatti hojiirra akka oolu ni hojjanna jedhanii jiru. Fedhiin uummata Tigraay ammas rakkoolee jiran karaa nagaan hiikuudhaa fi kutannoo kan qaban ta'uu eeranii jiru. Ibsichi kun qaamoleen kunneen gareen kunneenii fi michoonni isaanii waliigaltee Piriitooriyaa fashaleessuudhaaf hojjechaa turuu ibsuudhaan kayyoon isaanii otoo hin milkaa'in hafee jira kan jedhe. Ibsichi kun humnoonni naannoo Amaaraa kunneen ejjennoo farra waliigaltee Piriitooriyaa fi uummata Tigraay kan qaban ta'uu ifatti beeksisee turus beeksisee jira. Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsasaa walitti bu'insi naannoo Amaaraa atattamaan akka dhaabbatu gaafateeniin naannichatti hangaan mootummaa ajjeefamu beeksisee jira. Komishinichi ibsa baasee naannoo Amaaraatti hangaa'onni mootummaa sadarkaalee adda addaatti argaman irratti xiyyeeffannaan taasifamee ture kan jedhe yoo ta'u, iddoowwan naannichaa garagaraatti caasaaleen mootummaa diigamuun alatti hangaa'ota irratti ammoo ajjeechaan raawwatameera jedhe. Magaalota naannoo
naannoo Amaaraa saditti haleellaan qilleensaa fi meeshaalee jabaa raawwateen lammiileen nagaa lubbuu dhabuu Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa beeksise. Komishinichi magaalotaa fi naannawaa magaalootiitti ammoo walitti bu'iinsi raawwatamu mirkaneesseera kan jedhe yoo ta'u, kanaanis ammoo meeshaalee waraanaa ciccimoon itti dhimma bahamuudhaa fi namoota nagaa fi qabeenyarra miidhaan qaqqabuu ibsee jira. Keessattuu mormitoota daandiilee cufuu yaalanii fi namoonni kaan ammoo ajjeefamuu manneen hidhaa naannichatti argamanii fi buufataalee poolisii irratti ammoo saamichi raawwatamuun meeshaalee waraanaa fi kanneen dhukaafaman biraa ammoo hatamuu, hidhamtoonni murtee eeggataa turanii fi kanneen itti murtaa'e ammoo hidhaarratti argaman akka miliqaman taasifamus Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinichi sarbamni dabalataa akka hin raawwanne mootummaadhaa fi hidhattoonni fannoo finxaaleeyyii Amaaraa walitti bu'iinsa dhaabuudhaan gara mariitti akka deebi'an gaafatee jira. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa gabaasonni amanamoo haleellaan qilleensaa fi haleellaan meeshaa jabaa Dabra Biraan, Finaatoo Salaamii fi Bureetti ammoo lammiilee nagaa iddoo galaafatoodhaa fi bakkee jireenya mancaasu odeeffatus ibsee jira. Yeroo walitti bu'iinsaa qondaalota naannoo Amaaraa sadarkaa garaagaraarra jiran irratti ammoo xiyyeeffatamuu ibsee akkaatuma kanaanis kan ajjeefaman akka jiran ibsee garuu ammoo lakkoofsaan adda baaseetis hin dubbanne. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Horroo Guduruu Wallaggaa irratti tarkaanfii fudhateen waraana Abiyyi Ahmad dhibbootamaan lakkaa'aman barbadeessuun himamee jira. Sadaasa 5 guyyaa har'aan tanaa bara 2022 waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii laalessaa fudhateen humna faashistii Abiyyi Ahmad dachee Oromiyaa keessaa buqqisuu itti fufuudhaan godina Horroo Guduruu aanaa Abaaboo Guduruu keessatti waraana mootummaa Abiyyi Ahmad akka baala muka harcaasee jiraachuun himamee jira. WBOn lola kana meeshaalee waraanaa garaagaraa qawwee AKM, rasaasa AKM kumoota hedduu, bombii harkaa, hidhannoo fi gama kaaniin jiraroo bireenii dugda diinaarraa hiikuudhaan dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif galii taasisee akka jiru WBOn beeksisee jira. Lola guddaa WBOn aanaa Abaaboo Guduruu magaalaa Daaduu irratti kaleessa gaggeesse mootummaan Biltsiginnaa rifachuunsaa kan himame xiyyaara waraanaa diroonii fayyadamuudhaan magaalaa Daaduu irratti marsaa 2 bombii kan darbaate qabeenya namootarraa miidhaa qaqqabsiisee lubbuu namoota nagaatis hedduu galaafatee jira. Magaalattiin guutumattuu marfatoo boojjalaas akka seentee jirtuutu himama jira.